Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixata 328 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo 319 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Mataan oduu lammiiwwan Kiyubaa kan du'aan boqotan hoogganaa isaanii yeroo dheeraaf kabajaa qaban mul'isaa jiran. Kadheen gadda du'aan boqotan hoogganaa Kuubaa duraanii Fidel Kaastiroo laalchisuudhaan yaadawwan adda addaatu addunyaarraa dhagahamaa jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Baqattoonni Oromoo 150 ta'an ka sababa nageenyaaf jedhamanii Yemenirraa gara Jibuutii geessaman amma eessa jiru? Kanarratti qophii addaa qabna. Balaan caamaa bulchiisa naannoo Somaalee, naannoo Affaar, Oromiyaa gama kibbaa, naannolee ummatoota kibbaa keessaa Oomoo kibbaa akka miidhaa dhaqqabsiisaa jiru ka dubbatan koomishinarri koomishina hoggana hojii kan hir'ina balaa biyyoolessaa Itoophiyaa deebii yeroo fi kennuu caalaa ittisaa fi hanqisuu yaaddootti fuuleffannee jira jedhu. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuftu jube. Lammiiwwan Kiyubaa har'a bakka waltajjii warraaqsaa Havaanaatti wal ga'uudhaan kabajaa Fidel Kaastiroof qaban innaa ibsan yeroo gaddaaf nagaa dhaamuu hoogganaa warraaqsa odolattiif hedduu jaallataniif geggeessamu jalqabanii jiran. Tajaajilli yaadannoo isaanii har'a ganama barii erga yeroo 21 dhukaasi kabajaa isaaniif dhuka'e magaalaa Saantiyaagoo bakka isaan bara 1953 warraaqsa Kiyubaa itti jalqabanitti dhaga'amee booda kan umriin waggaa 90 yeroo dheeraaf dhukkubsataa erga turanii booda jimaata darbe du'aan boqotan. Ittaanaa dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Kiyubaaf hoogganaa ishee du'aan boqotan Fidel Kaastroon seenaa ammayyaa Afrikaaf gumaachaniiru jedhan. Eraastas Muweenchaa akka jedhanitti Kiyubaan Afrikaa waliin hojjechuu kan jalqabde ennaa ardittiin michoota murtaa'oo qabdu turte. Muweenchaan akka jedhanitti ennaa gara Afrikaa dhufanitti Kaastroon waanuma dubbatan jiraataa turan jedhan. Dursinee maatii isaanii mootummaaf uummata Kiyubaaf gadda nutti dhaga'ame ibsuu feena. Seenaa Afrikaas ta'e kan Kiyubaa Kaastiroo malee barreessuun hin danda'amu jedhan. Kiyubaan karaa Kaastiroo Afrikaadhaaf qabeenyaa loltoota gumaachiteetti. Loltoota waraanaa leenjisuudhaan Afrikaan walabummaa ishee akka gonfattullee gargaartee jirti jedhan. Bulchiinsa Kaastiroo jala ka turte Kiyubaan misooma Afrikaa waliin hidhata cimaa qabdii jedhaniiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Itoophiyaa ishee hongeef saaxilamte keessatti hojiin itti fuulleffatamuu qaba. Hawaasa balaa dura dhaabbachuu danda'u uumuu akka ta'e koomishinarri hojii balaa biyyoolessaa gad xiqqeessuu beeksisaniiru. Gama kanaan hojiin hojjetame gahaa mitii jedhan. Mootummaan wabii nyaataa mirkaneessuuf waggaa waggaatti qarshii biliyoona 2 kan ramadu ta'ullee beeksisaniiru. Dhibeen garaa yaasaa ariifachiisaan naannoo Somaaliyaa keessatti uumames to'annaa ala kaba'e miti jedhan. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa namoota dhiyeessa. Waggoota 50 dabran kana keessatti akkanatti Itoophiyaa mudatee hin beeku ka jedhame caama kanarraa kan ka'e waggaa dabre baatii muddee keessa lakkoobsi lammiiwwan biyyattii gargaarsa nyaataa barbaadanii miliyoona 10.2 dhaqqabee ture. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti dhuma bara dabreerra jechuun baatii agayyaa keessa immoo lakkoobsi gargaaramtootaa miliyoona 9.7 ga'uusaa mootummaa qaamota tokkummaa mootummoota adda addaaf qaamota kabiroorraa gurmuun hundeessame qorannaa geggeessarraa beekamuusaa koomishinarri koomishina hoggana hojii kan hir'ina balaa biyyoolessaa obbo Mitukuu Kaasaa gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiran. Jalqaba torban dabreerra waajirri gargaarsa qindeessa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa ochaan gabaasaa baaseen lakkoobsuma kana kan inni beeksise. Gurmuun gamaagamtoota hundammate yeroo ammaa bulchiisa naannoo 9 gandeelee randeebiyaa godinaalee 54 aanaalee 246tti bobba'uusaa ka dubbatan obbo Mitukuu Kaasaa ba'iin gamaagama kana gara xumura baatii kanaa jechuun baatii muddeetti akka ifatti beeksisamu dubbatanii jiran.
lakkoobsi namoota gargaaramanii akka ol ba'ee takka immoo kan gad bu'u ta'uyyuu biyyattiin balaa caamaa kanarraa afuu hin dandeenye ka jedhan obbo Mitikuu Kaasaa rakkoo kanaaf deebiin yeroof kennamu akka ga'an ta'in akka furmaatallee hin ta'in dubbatanii jiran. ኢትዮጵያ ካላት ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ አኳያ ለድርቅ አደጋ ተጋላጭ Itiyoophiyaan teessuma lafaa yookaan immoo ji'oogiraafii isheerraa kan ka'e biyya caamaaf saaxilamte seenaan keenya kan agarsiisa. Kanaaf balaa caamaa waan akka idileetti mul'atu ta'aa jira jechuun ni danda'ama. Dubbiin guddaan yeroo balaan uumamu deebii kennuutti fuuleffachuutu hin taane akkamitti hawaasa balaa sanaan hin miidhamne akkamitti biyya balaa sanaan hin miidhamne uumuu dandeenya ka jedhu. Kanaaf yeroo ammaa hir'isuu yaaddoo balaatti fuuleffannee hojjetaa jirra. Fakkeenyaaf jallisii yookaan immoo masnoo babal'isuu barbaachisaa. Gara biraatiin immoo eegumsi biyyoof bishaanii bal'inaan hojjetamuu qaba. Hojiin guddaan ofirraa ittisuudhaaf ofirraa salphisuutti fuuleffachuu qabaa jedhu obbo Mitikkuun. Yeroo ammaa bulchiisa Somaalee akkasumas naannolee gammoojjii kibba ba'aa fi kibbaa keessatti balaa caamaa uumameef deebiin yeroo fi kan itti kennamaa jiru ta'us dubbatanii jiran. Naannolee kanaaf furmaata waaraa barbaaduudhaaf kan hojiin hojjetamaa jiru ta'ullee dubbatu. Naannolee horsiisee bulaa fakkeenyaaf Oromiyaa gama kibbaa akka Gujiifaa, bulchiisa Somaalee, zooniilee mara, bulchiisa Affaariif Oomoo kibbaa keessatti misoomni bishaanii kan itti fuuleffate ta'uu dubbatanii jiran. Hojiin kun gaadhaa yoo jedhame garuu ga'a mitii jedhu. Dhukkubni atet jedhamuudhaan waamamu ka teessisuuf haqqisiisu immoo Somaalee keessatti uumamuusaa dubbatanii kanas gama oguma fayyaatiin itti bobba'uudhaan to'achuu hin danda'amee jira jedhanii jiru. Caasaan televiziyoona Isaat torban darbe akka gabaasetti garee Gimboot torbaa keessatti ajajaa waraanaa olaanoo ka turan ajajaan kumaa Masaafinti Xigaabuu lola Gondar kaabaa keessatti gaggeeffameen harka kennachuu mannaa of galaafatan jedhee jira. Kunis erga loltoonni isaanii humnoota mootummaan marfamanii boodaa jedheera. Shaaraqaa Masaafinti Xigaabuu waraana EHADEG gananii Awurooppaa Lugzamberg keessa jiraataa turan. Dubbii himaaf itti gaafatamaan dhimma dhaabaa Gimboot torbaa Mangistuu Waldasillaasee hoogganaan waraanaa sun of galaafatan innaa jedhan dubbii himaa mootummaa Itiyoophiyaa obbo Nagarii Leencoo garuu ibsa mootummaa bahe kan Birhaanuu Naggaan hoogganamu garee Gimboot torbaa jeeqama biyyattii keessatti geggeessametti fayyadamuudhaan karaa Tigraay dhiyaa lo'ee seenuuf utuu yaalu uummata zoonii sanaaf milishootaan to'annaa jala oolan jedhan. Kanneen lo'anii seenan 113 keessaa 15 innaa ajjeefaman 73 booji'amaniiru jedhan. Marsaa lamaan kanneen seenan humnoonni badiisaa tokko ajajaa kumaa Masaafinti Xigaabuu kaan immoo Dastaa'u Taganyiin hoogganamaa jedha ibsi mootummaa ba'e. Somaaliyaa waaltaa keessatti milishoonni deeggartoota mootummaaf Alshabaab gidduutti wal waraansa cimaa geggeeffameen yoo xiqqaate loltoonni Alshabaab 26 fi siiviilonni 3 du'uu isaanii aangawoonni mootummaa naannoo beeksisanii jiran. Ministeera kutaa Somaaliyaa kan Galmduug Usmaan Isaa Nuur ibsa kennaniin hidhattoonni garee Alshabaab siiviilota hacuuccaa isaanii jalaa ba'uuf meeshaa qabachuun itti duulan irratti haleellaa oofan kanneen du'anitti dabaluudhaan siiviilonni 6 madaaniiru jedhu. Dilbata kaleessaa galgala naannoon sun sabaa himaa alaaf cufataa waan tureef haala isaa madda walabaarraa qulqulleeffachuun hin danda'amne. Bulchiinsi Obaamaa haleellaa garee Alshabaab irratti geggeessuuf kan isaa kenname aaboo seeraa babal'ifatee jira. Niiwuork Taayims aangawaa Yuunaayitid Isteetsi gameessa tokko maqaa dha'uun har'a akka gabaasetti bulchiinsichi koongiresiin Ameerikaa haleellaa fulbaana 11 kan bara 2001 kanneen qindeessan irratti tarkaanfiin waraanaa akka fudhatamu kan eeyame keessatti Alshabaabiin dabalee jira. Sochiin kun jedha Niiwuork Taayims xiinxaltoonni imaammata alaaf kaseeraa hangi tokko bulchiinsichi duula farra shororkeessummaa babal'ise biyya Afgaanistaanitti fagoo taate keessatti geggeessa jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadheen gadda du'aan boqotan pireezidaantii Kuubaa duraanii Fidel Kaastiroo namoonni addunyaarraa adda addaatti ilaaluudhaan ibsa kennaa jiru. Garii jabeenya isaanii faarsan kaan abbaa irree ta'uu isaanii dubbatan. Hoogganoonni Ameerikaas waa'ee isaaniif biyya isaanii irratti yaada wal falmisiisuu qaban.
Soraan gabaastota adda addaarraa gabaasaalee walitti qabee qindeessuudhaan dhiyeessaa jira kunooti. Akkam ooltan kaan kuubaa kuubaa noo kuuburaa libree jechaa faarsa. Uummata kuubaatti akkan walitti baay'ateen yaaddoo gara isaa himata. Kuubaan biyyi xiqqoon garba jidduu qubattu tunin nama hedduu keessa jiraata. Biyyi tana keessatti amma nama hedduutu boo'uu jira. Biyyi tunin nama jabaa dhabde. Alaabaan gad bu'ee manneen nyaataa dhugaatii kafarsoollee cufanii guyyaa 9 gadduutti jiranii boo'uu jiranillee. Nama kunin ganni 50 caala biyyi tana bulchaa baay'e namni boo'uu jiraniif kun ganni 8 duratti jaarrummaa fi wanni durii dhibaa itti taa'e kaan itti hammaatteetiin hujii dhiisee jedhe obboleessisaatti hujii dabarse. Pirezidaantummaa jechuun namni hojiitti kennan kun nama ganna 85ti. Kuubaan biyyi xiqqoo akka henna bar 2013 ganna 3 duratti uummata miliyoon 11 fi 300,000 qabaattu addunyaan walanqattee kophaa jiraatti. Pirezidaantumisiitti bar hedduu bulchaa baay'e. Kuubaan biyya akka jabana sooshaalistiitti addunyaan biriyaat keessatti ammalee buluu jirtu. Nami jabaan isiin dhabde Fidel Alejandro Castro Ruz jedhan. Yookaan ammoo Fidel Castrooti guyyaa dheengaddaa ganni isaa 90tti lubbuu dhabe fayyaa dhabeetiillee guddoo diizeessaniillee namatti hin himne lafti isa xiqqoon tun naannoo garba kaariibiyaan keessatti dhiyaatti lafa maansa adaadiiti afaan garba qubatti biyyi tamboo sigaaraa addunyaa keessatti guddoo beekamu qabaachuun beekamtu sirbaaf daansiin saalsaa waan kuubaan beekan keessa tokko makiina barkum 1950 keessa hojjetanii karaa teessoo mootummaa isii habaana irraan dhaban. Kaastroon biyyi tana bulchiinsa addunyaatiin walanqatee kophaa bulchaa baay'ee kunin jimaatti dabre lubbuu dhabe. Fidel tana obboleessisaa inni pirezidaantii tolchee filatu Raul Castrootti akkana jedhee afaan Ispaanishiitiin dubbate. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo. Akkana jedhe hariyooti ta'en Ameerikaa haga addunyaa keessa jirtan guddaan qabsoo uummata kennaa. Uummata Kuubaa Fidel Castro Ruz du'i reeffi isaa akkuma aadaa teennaatti gaafa inni du'i boriyyaa barraaqaan guban ammallee akkum durii moona hinumu moonaa jedhe du'isa tana warri bulchiinsisa baqatee bulchiinsisa faarsu afaan akkaatiin hima akkuma reefuu jenne dooti tunin tokkoo gammachuu tokkoo gadda kuubaa noo kuubaa libree jedhe kaan nama waan gara isaa dubbata. Warri durii inni biyya baqachiisu kumii hedduun akkuma du'i isaa dhaga'een keessumattuu Ameerikaa magaala Mayaamiitti baafateetiin baga hamaan harki sibiila ka dhiigi namaa xuutu kaan nurraa lubbuu dhabe jedheetiin kaan gammachuun dubbata. Fidel Castro kunin warri si jaalatu jabaa dhibbaan hin jijjiirre ka biyyi ormaa jabeessee biyyi ofiitti seenuu dhowwe bulchoota hedduuf irra dhowwe warri si jibbu ammoo nama badaa harki dhiigaati. Ilmaan nama hedduu jireenya irra balleessu miliyoon hedduu baqachiise biyya baasellee maatii hedduu walanqise biyyi tana baqachiiseetiin ufi ammoo biyyafti kophaatti bulchaa baay'e. Nam kana akka bulchootii jedhanitti basaastota mootummaa federaala Ameerikaa CIA dabalee hedduutti ijjeesuuf dadhabe marroo 638 akka bulchootii jedhanitti waan inni dhugu keessa sigaara inni xuuxu keessa haroo bishaan inni daakatu keessa keemikaala yookaan hadhaa buusanii ijjeesuuf itti gaman hin dadhaban. Sun cuftiin uumaftee akkuma taateefuu ganni 90tti lubbuu dhabe. Ameerikaalleen Kuubaa tana kophaatti qabdee ufiitti seenuu diddee addunyaallee walanqiftee ganni 50 cuf wallagatan bulcheensi Obaamaa akkuma ta'u ta'ee wanni dabartee hayyuu dabarte jedheetiin eegii Fidel Castro itti gaafatamu obboleessisaa kenne Raul Castrootti eegii kenneen duubatti harki wal fuuna jedhaniitiin Ameerikaa fi Kuubaan diqqaattullee Ameerikaaf Kuubaan hariyyummaa jabeeffatan. Castroon nam biyya gama mudhii lafa gama dhiyaatiin jiraatan bulchiin sooshaalistii jalatti bulchi haqaraati. Bara 1959 keessa mootummaa barree Fulgenoo Batistaa jedhan irraa gargalchee ufiitti dabre. Castroon bara 1959 keessa haga bara 1976 keessa muummee ministeera biyyisaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. Eegee immoo bara 1976 haga bara 2008 ganni 8 duratti jechuun pirezidaantii ta'ee hojjechaa ba'e. Bara hujii ofii fixannaan obboleessisaa dabarse akka inni itti gaafatamaa paartii isaa tahee hojjechaa baay'ee nun beekan. Paartiin tokkitti bara hedduu kana cuf biyyi sun bulchaa baate warshaa fi daldala biyyi keessi jiru cuftinuyyuu akka jaban sooshaalistiitti kan mootummaati. Ameerikaan bara 2015 ganna dabre keessi jechuu hariyyummaa Kuubaa waliin qabdu waan dabarree walii bir dabarree jetteetiin walitti daanduu jalqaban.
taatullee waan durii sun adabdeen waan durii ittiin adabde daldalaa fi maallaqa haqi cufaa lakkifneef ammallee Obaamaan pirezidaantii Ameerikaa ganni 50 keessatti Kuubaatti imaltuudha kaqaraati. Waan Fidel Castro du'een lakkidansaa diidessaniillee hin dubbanne. Wamtaateefuyyuu addunyaan tan irratti waan hedduu jechuu jirti. Akkuma aadaaf amantii isaaniitti reeffisa guyyaadheen gadda guban. Daara reeffa hafe immoo barkum kiiloomeetirii 1126 karaa gula uummatilleen karaa dhaattuu baheetiin simata lafa durii inni gaafa qabsoo keessi dabre isaa fi miilootii isa magaala Havaanaa teessoo mootummaa Kuubaa jechuu gaarreen Sierra Maestera jedhanii jalqabanii akka teessoo mootummaa kana irra bahaniitiin namilleen bahee simataa achi geessanitti awwaalan. Daara reeffisaa suniin ammaan tana muddee 4 guyyaa 6 duubatti jechuu biyya gama kibba bahaa awwaal naannoo Saantaa Efgeenya jedhanitti awwaalan. Akkuma reefullee jenne Ameerikaa fi Kuubaan ganna 50 keessatti walitti daandaniitu hin beekane. Eegi lolii walaanaa dhaabateetiin ammoo propagaandaa afaaniitiin wal loluu jalqabaniin duuballeetti walitti daandanii hin beekane. Obaamaan gaaf ganne dabre keessa embaasii Ameerikaa Kuubaatti banane akkani jedhe. I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas. Harcaa dubbii propagaandaa afaaniin waladhanii tahaftu awwaaluuf as dhufe harka riyyummaa uummata Kuubaa diriirfachuuf dhufee jira pirezidaanti Obaamaan. Bulchiinsi Ameerikaa haaraayii dhufuu jiru kunin bulchiinsi Doonaald Tiraamp jechuu hariyyummaa Ameerikaa fi Kuubaa waliin qaban jijjiiruufa danda'a. Tiraamp gaafa dorgomu Kuubaani waan isii irraa eegan tolchuu baannaan hariyyummaa taniin jijjiirraa jedhan. Those demands will include religious and political freedom for the Cuban people. Wanti nu isaan irraa feenu akka walabummaa amantiitiif siyaasaa biyyi suni jijjiiranii namni siyaasaalleen akka fedhetti waan fedhe dubbachuu danda'u jedha. Taatullee akka ammaa jiru kanatti bulchiinsi Kuubaa waan akka malee jijjiiru waan qabuun fakkaatu. Siyaasaan namni siyaasaalleen tanum jedha. Nabi Kuubaa kuma hedduutti bulchiinsi mootummaa Fidel Castro baqateetiin al jira. Jari kun dootii Fidel tunin egeree biyyi teennaatii fi gammachuun akka nu laallu nu tolchitii jedha. Jose Sanchez warra bulchiinsi Kuubaa baqatee al jiru keessaa tokko. Bad dictator that had Cuba under oppression and repression for almost 6 decades. Bulchiinsi hamaa ganna 60 caala uummata Kuubaa harkatti deebifateetiin jiraachaa bahe kun yaayyuu nurraa du'e. Kanaafuyyuu ummati Kuubaa asii achi jireenyi isaa ufumaan biyyeeffachuu danda'a jedha. Namni kulleen tanum jedha. No, esto no es negocio. Cuba no es negociable. Mientras no exista la Constitución de 1940. Kaan dootii isaa gammachuu jedha kaan ammoo baga hamaa nurra lubbuu dhabee jedheetiin dubbata. Namni bulchiinsi Fidel Castro kan maqaa akka akkaatiin bulchootii addunyaalleen akkanuma akka ittaanaan koomishineera koomishinii waldaa Afrikaa Eraatsu Mewenchaa jedhutti Fidel Castro maqeeffatan malee seenaa irra deebi'anii seenaa qajeelaa barreessuu nam dhibdi. Kaastrooni gaafa Afrikaan hariyaa dhabdi kaanii hariyaa jabdu nama hariyaa Afrikaa ta'ee jedha Eraatsuun. As you know, that Cuba has provided support in the form of medical doctors and has also trained a number of doctors from Africa in Cuba. Akkuma tinuu beektu Kuubaan qarqaarsisii doktor nu erguun jalqabde. Gaafa sun qofaa miti doktor Afrikaallee Kuubaa keessallee injisuun waan hedduun nu qarqaarte. Gaafi boolaan Afrikaatti baafat kaanillee adabbii jala jiraattullee akka feetinam qarqaaruu baattullee biyyiti qara abdatanitti hirkatanis gaafa misoomaatiif gaafa bilisummaallee nu qarqaartee jedha. Mootummaan Itoophiyaalleen Kaastiroo kanarratti namu waan hedduu jedhe. Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dessaaleeny Kaastrooni gaafa Itoophiyaan hariyaa barbaaddetti hariyaa jabaa hariyaa nu ta'e jechuun dubbata. Pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoomeelleen gaafi Itoophiyaa fi Soomaleen walaat sunitti galati Kaastroon Itoophiyaa tolche waan hedduu tahuu danda'a jedha. Fidel Castro kun nama waan hedduu keessi dabre fakkeenyaaf akka barkum 1959 keessa humnaani mootummaa abbarree gargalcheetiin biyyi bulchuu jalqabe gara barkum 1960 keessa irratti ammoo Ameerikaanii waan ufii qabeenyuuf yookaan ammoo waan Kuubaatti ergachuu didde barkum 1961 keessa ammoo mootummaan Kuubaa jaban sooshaalistii labsate barkum 1962 keessa Ameerikaanii waan Kuubaatti dhufa irraa bitachuu didde akkanuma taha barkum 2008 keessa hojii irraa bu'ee qophiin tarratamu. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Baqattoonni Oromoo 150 ta'an sababaa sodaa nageenyaaf jecha Yemen irraa fuudhamanii gara Jibuutii akka geessamanii jiran jimaata torban dabree gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanneen biroon 20nis kamisa torban dabree dooniidhaan Jibuutii seenuu baqattoonni achi jiran nuuf himanii jiran. Eega sana as maaltu jira? Baqattoota Oromoo keessaa tokko akkana jechuun jaallanneef ibse. Roobii jechaadha akkuma dhaqanii intarvii godhanii afaan Amaaraatiin guca irraa guutanii barreessan booda foormii hunda irraa guutanii namni 250 galchuuf namni 20 immoo guyyuma sana gara asiriitti dhufee namoota hayyuurraa qabamanii itti dabalamanii hayyuu jechuun daangaa Jibuutii bakka doonii irraa koramu sana booda guyyaa jimaataa kan dura namni 20 Jibuutiirraa qabaman sun akka konkolaataadhaan galfaman. Sana booda guyyaa itti aanu jechaadha guyyaa kamisa imbaasiin Itoophiyaadha kan Jibuutii jiraatu dhaqee wantoota hafi hamma tokko irraa guutee namni 250 erga mootummaan Jibuutii kan didu ta'e namoonni kun akka xayyaaraan galu mootummaan Itoophiyaa duree mijjeesse namoonni immoo 250 xiyyaaraan akka guyyaa sanbataa deemaman guyyaa sanbata xiqqaadhaa namoonni 250 dirree xayyaaraa Jibuutii dhufanii namoonni sanyii tokko naannoo san kan jiran kan argan namoonni kun hundi gara biyya alaa deemaa jiranii haasaanii qoosaa turan jaamaa guyyaa sanbata xiqqaadhaa akkasitti ijoolleen keenya Oromoodhaa kennamtee jechuudha xayyaaran namni 20 immoo konkolaataadhaan gaafa jimaataa bahanii odeeffannoo jedhutu jira odeeffannoo kun odeeffannoo qulqulluudhaa haaluma kanaatu jira. Namoonni 250 immoo warra IOM Yaman IOM Jibuutiitti fiddee IOM Jibuutiidha mooraa baqataa UNHCR kan Jibuutii keessa jiran akka qubataniif achirraa dhufamanii ijoolleen sun garuu isaan tarsiimoon isaanii uummata Oromoo magaalaa kana keessa jiru dhoksuuf waan ta'eef uummata irraa achi baasanii tiraanzit kaampii isaaniitti intarvii godhanii gochoota irraa guutanii achirraa immoo as deebisanii magaalaa keessa diree xayyaaraa fidanii biyya sanbata xinnaadhaa gara Itoophiyaa fe'anii namoonni 20 immoo sana dura guyyaa gaafa jimaata bahee jechuu konkolaataadhaan gara dirree dhawaa. As deemanii yaani wal jijjiiree achirraa akkasitti gara biyyatti darbuun ta'ee jechuudha. Iddoo isaan itti qubatanii turan sun maal jedhamu? Looyaaddee jedhamadha. Iddoon suni magaalarraa baasaniiti akka baay'ee nama ajaa'ibsiisu. Mooraa xiqqoo takkaatu jira. Mooraan suni tiraanzitii kaampiidha. Daangaa Jibuutii fi Somaaliyaa jechuudha. Achirraan immoo gara Jijjigattis waan dhalaa ufadhaa. Egaa jalqaba IOM sodaa nageenyaa Yemen keessaa sanaaf jedheetu gara Jibuutiitti isaan fidee jedhama. Maaltu argamnaarree Itoophiyaatti deebifamuun? Kun gaafii namoota baay'ee gaafatanii jiran waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu jaalanne nutillee odeeffannoo kan qabnu baqattoonni Oromoodhaa kan mooraa baqataa Yemen jiranii haalota tokkoon gara biyya Jibuutii dhufanii pirootekshina yookaan dahannoo kolagaltummaa akka argatan mooraa baqataa keessa akka jiraatan odeeffannoo jiru ijoolleen sunillee yeroo gaafannu haaluma san nuu himan erga Jibuutii dhufnee haalli kun nutti jijjiiramee gara biyyaatti deebitanii IOM isin qubsiisaa mootummaan Itoophiyaa isin fudhataa jedhameen ijoolleen kan dirqisiifamanii kan boo'anii himatanillee jiru garuu odeeffannoo argatuudhaaf isaan diteenshinii keessa waan jiraniif kallattiin isaan dubbisuun hin danda'amne garuu nuti warreen qunnamnee waan akkanaa kana ijoolleen irraa dubbataa waan baay'ee garaa nama nyaatu jechaa jiran erga as dhufee haalli kun jijjiirame. Inni kun immoo wanni fakkaatus kan tilmaamuunis danda'amu wanni dhugaan lafa jiru mootummaan kun Oromoota kan qeebaluu diddaa argisiisa kallattii isaa kan jijjiirrateefis kanaaf jechuudha. Ijoolleen kun amma lafa yeroof qubsiifamanii looyaaddee sana amma akka hin jirre tamantu? Kondishiniin jiru waan dhumatee fi haalli isaan achi tursiisus waan hin jirree fi ammas namoonni ijoolleen keenya namoonni naannoo dirree xayyaaraa hojjetan Oromoonni baay'een kanneen borshaa qabanii fi namoonni qunxaadhaan deeman Oromoota hedduutu har'aan tana gara biyya alaa deemee jedhama. Kanaaf namoonni baay'een sun harkatti diriira galee deemu sun isaanii ammas guyyaan sagantaan qabames guyyaa sabti yookaan sanbata xiqqaa waan ta'eef kanaafuu waan nama wal mormisiisuu miti jechuudha. Kanaaf hin jiranii jechuu barbaadetti. Kan baqattoota Oromoo Yemen irraa fuudhee gara Jibuutiitti fidee ka jedhame waajirri IOM biyyooti lamaanii walii galanii ta'uu baqattoonni ni dubbatu. IOM Jibuutii bilbileen dhugumaa baqattoonni Oromoo gara biyyarraa dheessanitti deebifamaniiru jedheen nama bilbila kaase gaafadhe. 150 they go to Ethiopia. They went to Ethiopia 2 days ago. 150 guyyaa lama dura Itoophiyaatti ergaman.
sababii isaa hin beeku. Itti gaafatamtuu waajjira IOM isa Jibuutii jirutu waajjira IOM Itoophiyaa jiru waliin dubbattee isaan ergite. An dhimma kanarratti hin hojjedhu. Waa'ee kanaa kan si ibsuu dandeessu Ifraa nama jedhamtu jira. Isheettan si dabarsaa naan jedhe. Efraan yeroo nagaa na gaafattu nagaa deebiseen dhimman bilbileef ittime. Iseenis dabaree ishee takkaa naa obsi jettee nama biraatti na dabarsite. Maqaansaa Mahammad Ibraahim jedhama. Baqattoonni Oromoo 150 gara biyyarraa dheessanii Itoophiyaatti deebifamuun maaliifi jedheen gaafadheen. I cannot confirm this information. Odeeffannoo kana si mirkaneessuu hin danda'u. Mahmudiin kallattiin bilbilii fi inni naannoo sana waan jiru si mirkaneessa. Naan jedhan bilbila Mahammud nama jedhames naa kennan. Tole jedheen Mahammudiifan bilbile. I'm around Al-Adde. I don't have enough information for that. Ani naannoo Al-Addeen jira. Waa'ee kanaa odeeffannoo gaa hin qabu. Waajjira IOM kan Jibuutiitti bilbiliiti gaafadhu. Waajjira Jibuutiitti bilbili naan jennaan waajjiruma IOM kan Jibuutii jirutu bilbila harka keetii naa kenneen jedheen Mahammudiin. Eewutu sii kenne jennaan nama Mahammud Ibraahim jedhamuun jedheen. Isa miti naan jedhetti fufe. Qondaalli qindeensituu waa'ee godaantotaa jirti. Isheetu dhimma isaa beeka. Laaniin jedhamtii naan jedhe. Tole jedheen waajjira waa'ee godaantota addunyaa IOM Jibuutii keessa jiruuttan deebi'e. Kutaa jedhame gaafadhee akkas naan jedhan. Is it possible for you to send an email to the chief of mission? Qondaaltittiin itti gaafatamtuu ta'an ati gaafattee sababii walga'iirra jiraniif maal akka barbaaddu dhaamsa iimeelii erguu dandeessaa? Maqaan ishee Laaniin jedhamaa jechuudhaan iimeelii isaanii naa kennan. Ergan iimeelii sana fudhadhee barreessee sa'aatii 7 caaluuf jira. Deebiin argadheen qabu. Waajjirri waa'ee baqattootaa UNHCR kan Yemen keessaa yookiin kan Jibuutii keessaa waa'ee dhimma kanaa beeka. Waajjiroonni haadhoon Jenevaa keessaa hoo. Baqattoota lubbuu ofii oolfachuuf jecha biyya dhalatan irraa baqatan gara biyya irraa baqatanitti deebisuun immoo seera addunyaa cabsuun ta'u kan itti deebinu ta'a. Har'aaf nagaatti an jaallannee gammadaati. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra. Wallee Alii Birraa kana seenaa feereen kanumaan nagaadhaan madhaa har'aaf nagaatti sagantaa booriitti walitti deebina.